بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد hordoftoota fi kabajamtoota miidiyaalee keenyaa kan biyya keessaa biyya alaatti seenuu daawwachaa jirtan sagantaalee foddaa kaameraa keenyaatiin kan daawwachaa jirtan kan mana keessan teessanii bakka fedhan teessanii daawwachaa jirtan gaa akkam jirtan nagaa fayyaadhaa jirra jirru isiniin jechaadha akkam jirtan nageenyi badhaadhaa iseera turuun keenya beekamaadha hedduu takka turree ni beeknaa sababa rakkoo adda addaatii jecha turuun keenya ni beekama kanaaf inshaallah har'aan tana dhimma ajendaalee haga takka irraa dubbanna jenneet dhufne kanaaf wanni gaakatti agartan kun maali galaanni dilli yaa'u kun jechuun keessa waa afan qabu galaanni dilli yaa'u kun maali jechuun keessa waa afan qabu isinuu numa beektanii garuu immoo gaafa keessanis keessatti mul'atu inni kanaaf jecha kuni kan agartan kuni barattoota amantaadhaa kanneen amantaa barachaa jiran yeroon ofii biqiltuu dhaabuudhaaf ashaaraa magariisa tokkoffaarratti amantaan teenya biqiltuu dhaabutti nu ajajji biqiltuu gizee dhaabdee faayidaadha hawaasaaf faayidaadha gaaddisa beeyladootatii fi adda adda lubbu qabeettii hedduutu itti gaaddisa ifata qoraan godhatanii faayidaan biqiltuudhaa tokko lama miti nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam namni rabbi isa dandeessee addunyaa irraa deemuudhaan duratti biqiltuu takka dhaabee adeemuu jee ture jechuudha kanaaf biqiltuu jalqaba irratti misooma amantaa teenyaatti amantaa misoomatti nu ajajaati kanaaf deeggarree osoo hin taane nuti akka barattoota tokkotti barattoonni gahee isaanii baatanii biqiltuu dhaaban yeroodhaan qasasan yeroo fedhetti biqiltuu dhaaban namni rabbi isa dandeessee Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam addunyaa irraa deemuudhaan duratti biqiltuu haa dhaabu kan jedhe akka kana jechuudha kanaaf egaa kanaaf barattoota kutaa Oromiyaadhaa godina Harargee lixaa ana gubbaa godhachaa barattoota sheekh keenya Sheekh Sharafi kanneen agartan kun jechuudha akkatti egaa ganama barraaqa bariitiin ka'anii biqiltuu guurratanii iddoo biqiltuun jirtu iddoo biqiltuu dhaabuudhaaf kan imalanidha irra deebiidhaan akka kana kanaaf viidiyoo isaanii kana kanneen hoggaan fi isaan biqiltuu waraabanii deeman kana isinii waraabne kana inshaallah xiqqoo daawwanneeti sanbooda eega biqiltuu sana akka isaan itti deemanii fi waan isaan jechaa deeman akka ajaa'ibatti shahaadatiin islaamaa mul'isaa deemanii inshaallah kana laalee viidiyoo kana laalee walitti deebina فيديو هنا لا إن شاء الله Jalan majalah tu lah. Jalan majalah pakai ni. Tapi bukan yang itu. Daerah jenis lama muda sadar. Kana bakka turtin video joone kana fakkaata hedduu takka shaajanii bareedanii Allahu akbar jechaadha takbiirtaa mul'isaadha kajaa'ibatti shaayachaa deemani kanaaf yeroo deeman bakka deemanii bakka ta'anitti amantaa shaawira mallattoo diin islaamaa mul'isu jiran Allahu akbar Allah guddisaadha deemu jiran kanaaf jecha biqiltuu dhaabuu wanna jaamu akka kana ture biqiltuu dhaabuu jechuun yeroo qassasoo osoo hin taane yeroo dhagindeessoo osoo hin taane amantaan teenya amantaa misoomatti nu ajaju misooma nuti akka ummata muslimaatti akka barattoottas akka ummata muslimtootaa guututti misooma amantaa teenyaatti nu ajaja biqiltuu ni dhaabna ni kunuunsina maqaaf hin dhaabnu hojiidhaaf dhaabna faayidaa hawaasaatiif dhaabna kanaaf jecha biqiltuu dhaabnee dhiisoo osoo hin taane ni kunuunsina akka kana fakkaata akka kanatti gahee baata ummanni muslimtootaa
kana fakkaata duuba guyyaa arraan tanaa godina Harargee lixaa kutaa Oromiyaa keessa ana gubaa warchaa magaalaa Homoonatti barattoonni shee keenya shee sharaf jechuudha bifa kanaan biqiltuu akka ajaa'ibatti kan dhaaban jechuudha akkasani hayyee viidiyoo biraa alaalumee wajjin. Ini yeroo isaan dura biqiltuu fudhatanii iddoo biqiltuu sanarraa deemaa jiranidha. Yeroo isaan dura biqiltuu fudhatanii iddoo biqiltuu sanarraa deemaa jiran akkasuma bakka iddoo biqiltuu ada kan isa fakkaata. Kanaaf gaa akka kana fakkaataa egaa viidiyoo isaanii kana daawwanne booda ammasiin suuricha bareedaa tokko waan isin garsiisu suuraa waa'ee isaaniidhaati. Akka ajaa'ibaatti hoggaa biqiltuu fudhatanii mallattoo diin islaamaa mul'isaadhaa deeman hedduu tokko kan namatti toludha. Yoo isinitti tole isinis yaada keessan asumaan koomentii jalaan kan ibsitan ta'a. Suuraaleen kunneen kan yeroo isaan biqiltuu iddoo isin itti dhaabamtee turte irraa itti kunuunfamtee turte sanirraa kaa'ate yeroo isaan biqiltuu fudhatanii karaa iddoo dhaabinsaa iddoo itti gadoosuu kan itti deemanidha. Suurichi bifa kana fakkaata akka agartan kana hedduu tokko bareedaadha hedduu tokko dansaadha. Kanaaf akka kana ture. Hedduu tokko dasnuma godhaa biqiltuu dhaabuu nuti deeggarree osoo hin taane nuti kadeeggarruu nabiyuna Muhammad afdalu khalqillah Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wassalam irra caalaa khalqidhaa nabi Muhammad نبي الله هذا محمد يسور ضوء بيجو إساتو مسومة ناججة أمانتا تنيات مسومة ناججة وان تبجتة يسور ضوء إسا دي جرة خناجتة مسومة وجاء الرتنا بخنان أكجايبتي خن جيسين تعبرتوني جمعان شيخ خيني هايغا سوري چاما تا نمو گت گرتان كون وان ادو تو کراجين متته هدو تو کاجابن متته وان خوني گوجو مخلي ساغنا خطا اوروميا دا گودين هررگلي دا مگالا چروت خان تاس فميدا namni sin agartan kun qaroodha beessa ija hin qabu markasu tawbaa kan godina Harargee lixaa magaalaa Cirootti argamutti guyyaa kaleedaa quraana hafazee eebbifame qabxii olaantuudhaan kan eebbifamedha. Namni kuni hedduu tokko dinqisiifatamaa kan ta'e yeroo ammaan tanaa sooshaal miidiyaa kanarra suuraan isaa deddeemaa jirtudha. Qaroo hin qabu quraana hafazee sadarkaa qabxii bareeduudhaan qabxii olaantuudhaan eebbifame. Asirraa waa hedduu takka barachuu dandeenya. Edaanuu ija qabaatanii quraana hin hafazanii gizee rabbiin ija keessaa namaa kanneen alhamdulillah hedduu takka tattaafachuu sirra jira. Kanaaf kan namoonni qaroo hin qabne baay'een quraana hafazaa jiran mul'achaa jira. Yoo qaroo qabu immoo hedduu takka irraa abduu jechaadha quraana dhiisanii hafazuu dhiisii qaroo dhiisanii barachuu dhiisanii hedduu takka irraa zeeroo ta'uun baay'inaan kan mul'achaa jirudha. Kanaaf namni kun hedduu tokko dinqisiifatamaa kan ta'e warra raajii hojjetamedha. Markazu Toobaa kan guyyaa kaleessaa magaalaa Cirootti eebbifame namoota 25 dubartii takkaa wajjin kan eebbisanidha. Yoon dogoggoruu baadhee namoota 25 akkasni ta'a namni eebbifaman dubartii takkaa wajjin kan eebbifamtedha. Dubartiin sunis markaza saniitti dura nama dhalarraa quraana hafazee taatee kan eebbifamtedha. Kanaaf jecha markazu Toobaan guyyaa kaleessaa waan seenaadhaa hojjetanii bara kana jechuun ifaajii yeroo dheeraadhaa guyyaa kaleedaa barattoota isaanii bifa bareedaa fi hawwataa ta'een hayyoonni adda addaa kanneen akka Sheekh Jamaal Musaa duree mana marii muslimtoota Oromiyaadhaa kan ta'an irratti argamanii kan saganticha san bifa bareedaadhaan gaggeessaa turanidha. Kanaaf jecha akka kanatti waa'ee quraanaa kanarraa quraanni kuni quraana qomatti hafazuun namni san akkamitti hafazee waan jaamu odeeffannoo dilas mararraa qabaachuu baannu hedduu tokko raajii nuti ta'e isin dhageessuudhaaf immoo gadi fageenyaan kan qoratee waan kana akkamitti namni kun hafazee waan jahu isinirra jira. Kanaaf namoonni ija hin qabne kanneen baratanii hadiisa quraana miidiyaa kanarraa kanneen daawaa godhan hedduu takkaa jira. Beeytanis beekuu baattanis. Kanaaf jecha quraana hafazuu jechuun taphaa miti. Quraana soddomman akkamatti namaaf matatti hin qabatamu sammuutti namaan qabatamu. Quraana soddomman guutuu hafazee qabxii olaanaadhaan eebbifame namni suni. Gurbaan kun jechuun hedduu takka waan ajaa'iba ta'e yeroo ammaan tanaa sooshaal miidiyaa irra suuraa isaa deddeemaa jirtudha. Akka kana guyyaa kaleessaa godina Harargee lixaa aanaa Ciroo magaalaa Cirootti kan
eebbifamedha gurbaan kuni. Qaroodha beessa jechuudha. Qaroodha beessa ijaan qabu quraana hafazee quraana hafazuu bira kutee qabxii olaanaadhaan kan eebbifamedha. Maashaallah quraanatti haa jabaannu quraana barachuutti haa jabaannu. Ka qaroo hin qabne tattaafachuu jira. Ka qaroo qabus tattaafachuu jira. Garuu kana keessa harka dhibba takkarraa harki xiqqaan yoo taate malee baay'inaan quraanarraa dagatamuu jira. Shiirii adda addaatiin shiirii ammayyoomtee dhufte muuziqaalee ammayyoomii kan yeroo ammaan tana ammayyaa dhufeen quraana fi kana dagachuun hedduu takka baay'achaa jira. Akkasiiti gara suuraa itti aantutti dabarra ajandaa itti aanu jechuudha. Suuricha agartan kunis suuraa ajaa'ibaati hedduu tokko walchiisaadha. Koomedii dalaguudhaa hojjetee namni kun hedduu takka yaalii dalagee ture garuu lafawoo isaatii wajjin wanni kun kan hojjetame guyyaa kaleessaa na fakkaata. Guyyaa kaleessaa godina Harargee Lixaa keessatti iddoo ta'ellee baay'inaan irraa qabaachuu baannu bakka kanatti hojjenne kijibuun mala. Kanaaf jecha namni kun hedduu takka harkaan shaagalee ture yaalee ture dalaguudhaaf osoo islaamichaa argate namni kun muuxannoo hedduu takka argatee jira jaama. Kanaaf koomeediidhaan hojjetee ture koomeedii dalagus madaabaraa maali luuqaa uffatee shifeera tahee keessa taa'ee hedduu takka jechuudha akka ajaa'ibaatti waan nama ajaa'ibsiisu waan nama kofalchiisu nama dinqisiisudha. Kunis kana fakkaata jechuudha isin garsiisuudhaaf asumaanu ittiin bohaartan. Suuricha agartan kunis suuraa akkuma beekamu yeroo dhiyeenya kana sheekhaa hayyoo ajaa'ibaa Sheekh Abdulatiif Sharafuddin dhiyeenya kana mana hidhaatti bahuun isaa ni yaadatama. Yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa keessatti hidhamee gidiramee akka ajaa'ibaatti rakkoon adda addaa irra geessee fayyaa sarbamee achi keessatti rakkachaa jiraachuu namoonni sagalee ta'aa turan hedduudha. Sagalee taa'atanii fi turtanii namoonni baay'een sagalee ta'anii fi turanii kan callisanis hedduudha. Kanaaf warri baasanis hedduudha galatoomaa jenna. Mana hidhaatti nagayaan bahee jira. Mana isaatti maatii isaa bira gahee jira. Biyya isaa hawaasa isaa bira gahee jira. Sheekh Abdulatiif baga baatee baga rabbi nagaan si baasee baga maatii tanteetitti nagaan si galchee jechuun ni barbaanna. Kanaaf alhamdulillahi rabbil alamin. Kanaaf ajendaaleen guyyaa irraan tanaa qabannee dhufne kana fakkaataa. Kanaaf warreen chaanaala keenya kanaaf haaraa taatan dhumarratti chaanaala keenya kana yoonii fi sabskraayibiin gurraatti kataa'u taate sabskraayibii maatii kan ta'e yoo kataa'u taate maatii tahaadha chaanaala keenya kana sagantaalee tana laayikii sheer godhaadha hamileen isinirraa akka mul'atu hedduu takka feena. Kanaaf jecha tana fakkaataa hanga qophii biraatti walitti deebinutti nagaan nu turaa isiniin jenna. Wabillahi tawfiiq. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.